Ummanni Oromoo bal'aan kun eega sirna gadaatiitti oolee buluu eegalee oolee bulee jira. Oolee bulee jira. Oromoo kun sirna gadaa kana qocatee bocatee heeratti godhee seeratti godhee Oromoo gooruun takka boorannoon adda aduun isaa sirna gadaati. Oolee bulii isaa keessatti Oromoo waan baay'ee hojjetee jira. Waan baay'ee hojjetee jira. Kanammoo addunyaatu dinqisiisa. Addunyaatu dinqisiisa. Waan Oromoon itti bulu waan addunyatti hambaa addunyaa godhate. Waan Oromoon itti bulu kun addunyatti hambaa addunyaa godhate. Itoophiyaa keessa sabaa sallamii 80 ka keessa kun immoo namni dawoo Oromoo jirullee dawoo Oromoo gattoo jettu hoggaa nama Oromoo wajjinoo jiraatte Oromoodha jedha. Oromoon immoo nama sirna isaatiitti hin bulle, nama sirna isaa leellifne, nama sirna isaa hin kabajne hin amboosane. Gadda keessatti gammachuu keessatti hawaasummaan kun Oromoo jaalataa, Oromoo hammataa, Oromoo moggaafataa, Oromoo bitimaa godhata gattoo jedhu waan baay'ee qabate. Achi keessatti waan baay'eetu jira gaddi. Wanti Oromoo walitti madabu, wanti Oromoo walitti baquu sabaa sallamii biraati wanta baay'eetu jira gaddi. Oromoon oolee bulii isaa keessatti mirga isaatiin deemee dirqama isaatiin deemee balleessu dhugaa kennee yoommoo miidhame dhugaa fudhatu Oromoon akkanatti beekamu. Oromoon maal jedha? Dhugaan gaara haa taatu, dhabsi sulula haa taatu, dhugaan gaara haa taatu, dhabsi sulula haa taatu. Namni immoo waan Oromoon itti bule kan, waan Oromoon itti oolee bule kan laaffisu, cabsu diina Oromooti. Diina Oromooti. Amma oolee bulii kee keessatti, urmii kee keessatti wanni si qunnamne hin jiru. Gaddi si qunnamaa, gammachuu si qunnamaa. Achi keessatti gaddi si qunnamaa, gammachuu si qunnamaa. Kanaafuu akkamitti dandeessee keessa dabartu? Akkamitti dandeessee keessa dabartu? Oromoon gosa qaba, fira qaba, abbaa bokkuu qaba, abbaa gadaa qaba. Maal jetti gadaa? Gadaa maal jetti? Abbaa bokkuu maal jetti? Firri isaa sun maal jetti? Oolee bulii kana keessatti waan itti bulusan, waan itti oolusan akka gaafa itti galteessanii. Bulu firri isaa maal akka galchu wannan beekne sirna Oromoo itti bulu kanaa bitama jechuudha. Sirna Oromoo itti bulu kanaa bitama. Sirna Oromoo itti bulee bulfate kan, sirna Oromoo qotee bocate kan itti bula jechuudha. Sabaa sallamii biraatiin illee waan Oromoo bulu kana itti bula jechuudha. Jireenya isaati, oolee bulii isaati. Akkasumas itti fufiinsa dhala namaati bula jechuudha. Kanaafuu amma araddaa odaa bultumii fi araddaa odaa nabeetiin baatii afuriif laalaa ture. Dhimma tuqaatii shamarree qananii addunyaa baatii afuriif laalaa ture. Waan baay'ee ifaanyee ture. Waan baay'ee hojjannee ture. Qaama lamaan inni wayyamamaa ta'ee gara gadaatitti gara hayyuutitti dhufee ture. Eega gara xumuraatti irra gahuu geenye gara maatii du'aatiin nu harkaa diigame jechuudha. Gara maatii du'aatiin nu harkaa diigame jechuudha. Gadaan immoo maal gooti? Fali jechuudha, fanqali jechuudha. Gadaan fanqali jechuudha. Ijibbaadhu jedha. Kana muluu baatee akka muluu wanti turuu dandeenyu ijibbaatarra ture. Ijibbaata kana immoo ijibbaanne ture. Amma tumaa kana kan dabarse tumaa kan tumne kan odaa bultumuu kan odaa nabeetiin tumaan darbe kun ijibbaanni gaameeti jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo marti kan biyya keessa jiru, kan biyya alaa jiru dhimma kana siyaasaa oolchuun irra jiru. Dhorkamaan sirna gadaati. Dhimma kana bu'aa siyaasaatti oolchuun irra jiru. Namni tokko immoo kabaja qaba. Ekeraan isaa kabaja qaba. Maqaan isaa kabaja qaba. Bu'aa siyaasatti oolchuun irra jiru. Ilmi kana cabsee warratti bu'aa siyaasatti oolchu abaaramaa gadaa odaa nabee gadaa odaa bulchu abaaramaa. Nama bu'aa siyaasatti waan kanatti fayyadamu. Bu'aa siyaasatti nama waan kanatti fayyadamu. Bu'aa isaati jedhee nama waan kanatti fayyadamu.
دوتي كليس ملي دو أكمل ربنا معقول إنتل سياسة بتفيدا علم سياسة دعاتي بتفيدا من قدرت أبارما قدرت جو أبارتي طلع يوان خوك أبو قدر بني خاسجرا أنا يوم ما تقوم بفدا أولمون آداك أبا آداك إيسا هيرمت هير إيسا سيرمت خناب هير أدا بلتمت حقوقت إيجراني إيجا بلزين خناب نمنو خنندي أباك أبا أكهر أدا بلتمت أبا